الرئيس ترجمنا هاني بيوتي أكاديمي. Hello, Hanii Beauty Academy. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Visa Business Shown eegalee jira. Egaan guyyaa har'aa immoo shamarree cimtuu umurii dargaggummaa isheetti dhaabbata mataa ishee hundeessuudhaan namoota kaaniif illee carraa hojii uumte tokko waliin kan wal isin barsiisnu ta'a. Nu faana tura. Eeyyee, biraanchii keenya isa kamitti leenjuu barbaaddani? Maganaanyaa moo Askoo? Tole, galatoomuu. Bagana gaan dhuftee. Bagana gaan na'eetti bilbila qabattee turteetillee. Eeyyee, bilbila hojii ture. Egaa Hannaa har'aa si waliin sagantaa keenya taasisuudhaaf bakka hojii keetti argamnee jirra. Jalqabbii akka nu ta'utti Hannaan eenyudha? Eessatti dhalattee guddattee isa jedhu daawwattoota keenya waliin wal bira. Tole, duraan dursee hedduu galatoomaa Research Business Show akkasumas immoo kiroo guutuu addana qaamaan dhuftanii waan hojjetamaa jiru ilaaluu dhuftan hunda keessanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ani maqaan koo Hannaa Addaamuun jedhama. Maatiin koo namoota Najjoodha Wallaggaa. Ani immoo addanuma magaalaa Finfinneetti dhaladhee guddadhee barnoota kollee addanatti hin xumure amma immoo akka ilaaltu dhaabbata Hanii Beauty Academy jedhamu kana hundeessuudhaani wanta guddaa dhaabbata hojjechaa jirudha jechuudha. Hannaani bakka leenjii kana jalqabbii akka isheen bantuuf gara hojiitti akka isheen seentuu fi jalqabbii maaltu ta'ee fi Tole, duraan dursee ani 22 irratti Finfinnee keessaa 22 irratti mana rifeensaa shamarranii qaban ture. Achi keessatti hojjettoota 8 oltu irratti hojjeta ture. Yeroo sanatti gaafanii hojii adda addaa hojjennee miidiyaa irratti baasee agarsiisu waan adda addaa namootni hedduu iddoo fagoorraa naa bilbilu leenjii isaan ulaattu tu fedha qabnu carraasaa dhabne namoota hedduutu na gaafata. Isa duwwaallee miti hojjetachuudhaaf keellaa 22 keellaa buraayyuu darbite achi ba'anii 22 mataa hojjetachuu kan dhufan jiru fa'a. Inna gaafan kana ilaalu maaliif naannaa keenya irratti wanta mooderna ta'etu hin jiru wanta akka kanatti uummata argachuu dhabee aarsaan mana kaffalee asii amma sitti ba'ee dhufuuf kun maalidha seeru sammuu keessa na bula ture. Lammata immoo ijoollee naannaa biyyarra jiran naa bilbilanii hedduuni isaanis baay'ee sammuu kootti gaaffii uumuu ta'e kanuma irratti ka'eeniti egaa. mana leenjii miidhagina dubartootaa kana banteetii waggaa meeqa taateetti? Hanii Beauty Academy waan jedhu mucaa xinnoo ganaa miilaan deemaa jirudha. Hojiin isaa guddaa ta'uyyuu malee iddoo guddaa ga'uyyuu malee namoota baay'ee geessisuyyuu malee dhiyoo hundeeffamee Waaqayyoon haa galatu saksesii guddaarradha kan nuti jirru. Akkan sitti mee waggaa 2 dura waggaa 2 iyyuu guutuu mana mataan qaban ture. Mana mataa sanarraa immoo gara mana leenjiitti guddisnee Sanuma jechuudha ka'umsa kan sii ta'e. Guddisnee immoo dhufuun keenya immoo leenjii sirriitti galuun keenya immoo reefuu waggaaf akkasidha. Waggaa fi ji'oota muraasa. Amma immoo egaa damee kan biraallee akka qabdu odeeffannoon qaba. Dameen keenya kan biraa eessa? Finfinnee keessatti dameen keenya Maganaanyaadha. Finfinnee duwwaa miti. Hanii Beauty Academy kun naannaa biyya adda addaa irratti illee Naqamtee irratti illee marsaa 2 leenjisnee marsaa 3ffaa galmee irra jirra. Ilubbaa boorrattis ijoollee hedduu leenjisnee jirra. Amboo Bishooftuu biraanchii 5 ol qabdi. Hanii Beauty Academy isa duwwaa miti waan baay'ee itti boonu keessaa fakkeenyaaf ijoolleen qaamni isaanii illee miidhamaa ta'anii gaafa naannaa biyyaarra deemu carraa dhabanii namooti qabanii isaan dhiibaa dhufanii barsiisan fa'aa jiru keessa baay'eena gaafa itti sana argu Anis viidiyoo sana argeen ture kanaan dura. Yaa barattuu koo hawwii jedhamti ammallee carraa yaalamuu argattee ofishee irratti gaddaramsa argachaa jirti kana baay'een gammada. Ishee yeroo baay'ee akka fakkeenyaatti ijoolleef kaasa. Wiilchariidhaan ni bamtee dhuftee baratti ture. Ilubbaa boorratti fooqii 5ffaa irratti dhaggaan leenjii laachaa ture. Naannaa Illuustaarii fooqii 5 sana namatu baatee ol ishee baase. Barattee gaafa fixxummoo namatu baatee gad ishee buusa. Innaa teessee mati wiilcharii irra teessee namaaf hojjetti. Kanafaa gaafa nargu fedha namoota achi jiranii aarsaa isaan kaffalaa jiranii argaa. Naqamtee akka kanaa iddoo adda addaa baay'ee fedhi jira. Garuu wanta sana immoo chaansii argachuu hin qaban.
chaansii argachuu qaban immoo gatii isaatu baay'ee cimaadha gatii dadhabu. Yeroo gabaabaatti gatii baay'ee ijoollee keenya medaalaa ta'eedhaaniti kan nuti leenjii kana laachaa turre. Egaa kan mana kaasteeti Finfinnee qofaatti miti biyyoota Oromiyaa keessa biyyoota garaagaraa deemtee leenjisuudhaan beekamta. Kana duras leenjisaati kan itti turte. Egaa Hannaan ati dargaggeettiidha sarratti immoo shamarreedha. Bu'aa bahiin chaalenjiin nama mudatu hin jira yeroo magaalaadhaa ba'anii biyyoota garaagaraa yeroo deemanii sana hundumaa mi'ata akkamittiin kan itti dandamattee hojii kana keessa jirtu. Waaqayyoon galatu simboon alaateera waaqayyo hunda caalaa simboo argachuun waan guddaadha nama fuuldurattis jechuun namooti siif ilaalcha gaarii qabu taanaanii waan tokko gochuun sitti ulfaatu jedhee namana namooti hedduunaaf ilaalcha gaarii qabu kabaja gaarii qabu gaafa biyya tokko deemuu barbaadu ciraashee waa'ee biyya sanaafa dhaga'uu dhiisuu faana hin danda'a garuu namooti bilbilanii na gaafatan keessaa harki caalaa saqamsee dura riisarchii hojjedhee deema waan ta'eef. Egaa ati shamarree taatee olii gaddeemtee kana bifa kanaan hojjettee chaalenjoota sana mudatan hundumaa dandamattee hojjechuun kee kuni egaa cimina guddaadha gama namoonni illee isin dinqisiifadha jabaadhuun isin jedha. Egaa kana hundumaa Hannaanii san hundumaa dabartee mana rifeensaarraa kaatee mana leenjii banuudhaan sanarratti immoo damee garaagaraa banuu sadarkaa kanarra kan itti geessee fi gorsi tokko nama jiraata jedhee yaada. Gorsi si jabeessee akka kana cimtee akka itti dhaabbattu si godhe bara kee keessatti kan ittiin daganne yoo jiraate qabanumaa. Anaaf wanta na gorfamee akkan hin deemne akkan amma dana ga'u kan na godhe kan ta'e kan qaban immoo waan namoota akka deemaniif ittiin jedhu qabu. Ani yeroo baay'ee gaafa nan hojjedhee yaade sanatti maatiidha haga namoota kam natti siqanitti namni amseetti na godhe tokko biyyan beektu naan jedhu lammataa maal abdattee maal amantee waan hin beeknetti deemtaadha kan namni siin jedhu sadaffaamuu qarshiinsaa baay'ee xiqqoodha kan siin jedhee karoorri koonni guddaa uummataan geessisu waan turee fi qarshiinsaa samma kana guddaan so tarkaanfiin koonni jalqaba gurra kooddichuu ture. Nama tokko gorsa namni na gorsu sun na fayyada jedhee walitti amaneen alatti furachuu dhiisu ture. Hojiin koonni jalqaba so na fayyada akkas nan godha jedhee murteessee shinii fudhadhe. So gorsan fudhadhee tun ta'e gorsa nama odeensii amma na ilaalaa jiraniif kennuu barbaadu itti amantaniinaan gorsi tokko dudduubatti nu hambisu mataan isaayyuu jira. Kanaafiyyuu irratti murteessuu. Waan itti amantaniif fuuldurumatti deemaa. Fuulduratti deemuudha. Yoo riskiin jira ta'e riskii isaa ofii keedhaaf fudhachuuf qophii ta'udha. Bakka kanatti mana leenjii kee kanatti maalidha kan itti kennitu tajaajilawwan mana kanatti kennaman rifeensa ta'uudheensa maal? Amma biraanchii keenya isa Askoo irratti argamna. Biraanchii keenya isa kanarratti damee keenya isa kanarratti Askoo Mannaariyaa gamoo Xiqur Abbaay fooqii afuraffaarra jirra. Leenjii rifeensaa qeensa meekaappii waan baay'ee waan ilaashii hinnaa waaksii gosa miidhaginaa kan shamarranii ta'e hunduma isaa of keessatti ni qabata jechuudha. Waan hafuun jiru addanatti namni barachuu barbaade hunda isaa fixee deemuu danda'a. So manni barumsaan keenya ulaagaa istaandaardii irratti akka Itoophiyaadhaan istaandaardii sana guuttachuudhaan leenjisee ijoollee eebbisiisuudhaan sartifikeettii leegaalii ta'e ni laata. Sartifikeettii sana erga laatee booddee immoo COC hin qorsiisa manni barumsaan keenya. COC qorsisee immoo COC isaanii immoo mootummaarraa sartifikeettii lammaffaan fudhatu jechuudha. Maybe ala deemaa jiru yoo ta'e immoo asii baaru yoo ta'e immoo sartifikeettii isaanii sana COC isaanii sana verify godhatanii iddoo adda addaatti addunyaa adda addaa irratti illee hojjechuu ni danda'u jechuudha. So yeroo hundumaayyuu ani miti akkanaa filannoo keessan akka godhataniif yaada kanaa isiniif ibsee. Egaa dhaamsa kee dabarfadheera. Tajaajilawwan as keessatti kennaman anis ilaaluu waan hin fedheefi otoo natti agarsiistee natti tola. Akkuma argitu inni kuni kutaa maanaajimenti biiroo keenyaa fi reejistiraal biiroo keenyaadha. Inni kun immoo kutaatti ijoolleen mataa rifeensa yookaan ogummaa leenjii mataa fudhatanidha jechuudha. Bakka kanatti leenjii rifeensaa qofaadha kan inni kennamu. Rifeensa jedhamu gaafa jedhamu garuu wanta adda addaa of keessatti ni qabata. Rifeensa qalamii dibuu ta'uu danda'a, qurxii ta'uu danda'a, hodhaa ta'uu danda'a, shurrubbaa wantoota bal'oodha. So isa kan isaan tireeningii godhatan. Wantoota rifeensa wajjin wal qabatu kamiyyuu bakka kanatti jechuudha. Akkuma argitu bizii ta'anii isaanu. Baay'een isaanii mataa maruu maal kuni beekumsa waan barbaadu natti hin fakkaatu baay'ee isaa yeroo ofii kollee godhadhu gaafa ni ilaalus waan hin danda'u natti fakkaata. Kuni practice akka isaanti godhanii fi ashaangulliitii qophaa'ee fida. Ishee kana
jalqaba saaqeeramtire erga saaxee booddee akkasittiin olitti sassaabbatta mataa kee erga sassaabbattee booddee kuni bigoodinii jedhama asattiin xaqallalannuudha kana erga keessa gashattee booddee xaqlal gochaa deemta Kisti maraadha kan maraa deemta eeyyee kun maaliif fayyada booddee kaaksii gaafa galanii mataan isaanii gogee lallaafi akka inni ba'u godha jechuudha. Kan alaasa fuuldura barattoota keenya hojjetee si takkaa booddee achiin booddee ishee kan erga gootee booddee immoo shiboon kun jirti. Shiboo kanaanii kanaaf kana walitti qabsiistaa jechuudha akka kana keessa gashite. Uraa bakka kamiyyuu gashuun hin danda'u. Uraasaa gaa madadaa tokkoon ta'uu qaba laayiniinsaa. Kun baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Garuu ijoolleen keenyas baay'ee gaafa dhufan guyyaam tokkotti hin baradhanii dhufu akkuma kee kana. Trainingi barbaada hojiin ogummaa. Akkas barbaada garuu maal goota ana dafee na gala waan ta'eef uummata faradu kan ilaalu. Meeshaa isaan godhan kana keessaa immoo akka kanatti hojiitti galuu kee dura immoo waan tokkoon si qorame sheema kana amma kuni ooyina qabdi. Achi keessaan baasee stoobii isaan ittiin hojjetanidha. Kun egaa laala isaanus mana akkas gochaa jiru. Sagalee isaa kana sirriitti hin beekan anis gaafa hojjetan. Ishi sagalee isaa beekuutu hin ta'in qabaayyuu qaba ofiisaatiif. So xinnooma ishee akkas godhame. Xinnooma ishee. Ishi achii fudhatta malee si guba gaa ooyina qaba siin jedheen jira. Ishi godhi gaa akkamma. Godhi. Salphaadha. Tokko qabaan kee sirrii miti. Akka keesheen kun lakkoon amma sibiilatti bu'uun qabdu kun abidda waan ta'eef si guba. So ishee kana akkasitti qabda. Ilaali akka inni qabe kan akkasitti hin qabalteetta. Achiin ishee xinnoo kanatu asiin gala. So akkasitti hojjetaa jechuudha. Ammati kanas gashiteetta olitti chaansiin naxxeessa abiddaan tuqamuun kee guddaadha. Tole amma waan naa galee natti fakkaataan. Dura akkasittiin. Xinnoo godhime waan sitti dhaga'ame immoo natti hin ta'a. Amma natti tolee isa booddee kana jechuun na rakkisee jechuudha. Inni kana beekeenna. Kun baay'ee chaalenji godha. Akkasiin jedhe quba kee ishee kanaan hojjetta waan ta'eef sa'aatii dheeraadha innata akkas gootu lammata immoo abiddadha gaafa fuutu akkasi gubus akkasi dhukkubuus hin ta'a ishee kana dura piraaktis baay'ee godhuun qoramu ijoolleen ishee kana baruuti. Kanaan duras barattoota barsiistee eebbisiisteeti kanitti jirtu ammas immoo barsiisaadha kanitti jirtu mee ammaatti barattoota meeqadha kanitti barsiistee eebbisiistee. Barattooti keenya hedduudha kan nu biratti baratanii fixanii walumaa galatti garuu barattoota keenya naannaa Oromiyaa adda addaarra jiran dabalatee naannaa Finfinnee kana dabalatee 700 hanga 1,000tti hin guutu. Warra amma fixanii gara hojii adda addaa irratti biizinasii adda addaa irratti deemanii ijoollee kana keessaa immoo ofii isaaniif kan mana mataa banatan jiru biyya alaa deemanii kan hojjechaa jiran jiru isaanuma keessaa immoo kan qaxaramanii illee hojjechaa jiran jiru dhaabbata adda addaa keessatti immoo hojii leenjisuudhaan iyyuu leenjisaa ta'anii qaxaramanii kan hojjechaa jiran jiru. Lubbaa borirraa immoo yeroo baay'ee ijoolleen leenjisee keessaa ijoolleen 2-3 ofiima isaanii immoo leenjisuu kan jalqabanillee kanan arge qaba. Carraa kanaan immoo namoota nu ilaalaa jirtanii akkasiin jedhee biraanchiin keenya inni kun Aaskoo irratti argama. Kottaati ijoollee akkas qaxalee ta'aniidhaani tola bareedaa hojjetadha. Ijoolleen kun shurrubbaas ni dha'u. Taksii barbaadan sagantaa keessaniif isinii tokkosu qeensallee barbaadan isinii hojjetu meekaappiillee kottaati ijoollee keenya biratti faayidaa isinii jechuun barbaada. Yaa'u namni ijoollee reefu barachaa jiran jedhamee gaafa yaadamu waan tokko waan hin dandeenyetti fakkaata garuu akkuma argitudha. Baay'ee qaqqaxalee ijoolleen keenya. Miidhagaadhaan kan isaan hojjechaa jiran. Sa'aatii kamuu qaamaan dhufuu danda'u yookaan lakkoofsa biiroo keenyaan bilbilanii nu argatanii buuk godhatanii hojjetachuu danda'u. Sagantaa adda addaaf illee ijoolleen keenya yoo nuti isin hojjechuu dhiisne illee isaanii sagantaa keessan adda addaaf qarshii madaalaa ta'een iyyuu dhufanii isin hojjechuu danda'u bakkuma isin jirtanitti illee. Kutaa kan biraallee argaan jira. Kutaan kun immoo maalidhaani? Egaa kutaan kun kutaa itti ijoolleen tiyooriitti fudhatanidha. Ijoolleen gara hojiitti galuu isaanii dura hojiin isaanii maal akka ta'e maal akka hojjetanii hojii kanatti maaliif akka galanii akkuma warreen sila siin jedheen alatti koorsii nu laatu immoo sooshaal miidiyaa maaneejmentii nu laanna. Sana jechuun akkamittiin hojii isaanii sooshaal miidiyaa irratti akka barsiisuu of agarsiifachuu qabanii. Kanaaf immoo fakkeenya cimaadhaan fudhachuu dandeessaa. Ani gaa dhaabbata kana hundeessuu koo hunda isaayyuu dura jalqaba sooshaal miidiyaa irratti hojii koo gadhiisan ture. Sooshaal miidiyaan murteessaa waan ta'eef isa akkamitti akka isaan godhatanii barsiisan. Itti fayyadama sana hundumaa bakka kanatti
kan itti Yee marketing management isin furatu sana jechuun immoo marketing kana keessatti akkamitti akka control gochuu qabanidha. Isatti fufanii immoo maal barachaa jirtu barnoota ogummaa kanaa akkamitti galtanii gaafa galtan immoo akkamitti wanta quality qabu gara gabaatti gashuu dandeessisa jedhu immoo kutaanatti theory wanta ilaallatu addanatti barsiisota ciccimoo qaqqaxalee ta'anii leenjiin kun laatama so gaafa dhuftanis ana qofatu hin ta'in namooti isin gargaaran jiru barsiisotni dhaabbati kun hojjettoota 10 ol of keessatti qaba isaan keessaa immoo harki caalu barsiisotadha so barsiisota gargaartota adda addaanitti barattu anaanala egaanti amma immoo lafatti barnoota meekaappii qeensaaf adda addaa immoo kutaatti leenji'anitti si geesse sitti agarsiisa isaanis hojiirra jiru baay'ee. Mammu gara kutaa meekaappiitti deemna kuni kutaa isaanitti tireeningii qeensaaf meekaappii godhanidha ammayyuu biziidha garuu addana gaafa galtu uniformii godhachuun dirqama seera manichaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argitan sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Ani Beauty Academy keessatti tajaajilawwan kennamanii daawwachaa kan nuyi jirru ammas nu faana tura. Yeroo hammamiif leenji'aniitudha kan isaan sadarkaa kanarra ga'anii. Egaa qeensa baay'ee short course ilaanna guyyaa 15 qofaadha kan nuti qeensa leenjisnu isaan amma jeelii guutaa jiru hojii guyyaa lammaffaa isaaniiti amma gaafa dalagaa jirta hojiin isaanii immoo akka itti babbareedu irra deemtee ilaaluu dandeessa gaa baay'ee professionaalidha barattoonni keenya baay'ee hojii guyyaa lamaan fakkaatu kun dhugaa dubbachuudha baay'ee qaqqaxaleedha namoonni leenji'uu barbaadanii yeroo hammamii gidduuttidha sirriitti beekanii kan isaan hojiitti seenuu danda'an. Meekaappii guyyaa 30tti furata guyyoota barnootaa 30 ji'a tokko jechuudha. Qeensa immoo guyyoota barnootaa 15tti furata. Waan baay'ee waan ilaash immoo guyyoota barnootaa 10. Akkasumas mataa immoo short course gosa lama qabna. Kilaasii ji'a lamaaf guyyaa 15 fi kilaasii nama riifatuuf immoo ji'a tokkoof guyyaa 15dha. So isaan akka sagantaa isaaniif mijatu irratti depend ta'anii hojjetu kanaaf of kennuudha kan isaan irraa gaafatamu. Of kennanii hojjetu wanta kana jaallatanii hojjetan akkuma argitu bu'aa isaanii isaanumtiyyuu ija isaaniin ilaalu. Bakka kana dhufanii leenji'uudhaaf gatiin keessanii akkamidha Hanna? Okay, gatiin keenya amma nama barattooti waan isaan baratan irratti hundaa'a baay'ee discountidha. Iddoo biraa irratti kan ittiin baratanii full package sanuun addana ittiin barsiisuudhaan iddoo biraa irratti barnoota tokkoyyuu yeroo ittiin argatamne jira. Yeroo baay'ee miidiyaa adda addaa irratti nan ibsaan ofii kootii birrikuma hedduun baasee meekaappii kanan baradhe isaan garuu gatiin ani itti meekaappii qofa baradhe waan hin gunneedhaanii guutuu full package yeroo itti baratanii ba'an jiru jechuudha. Hunda isaa egaa yeroon ilaalaa ture baay'ee mimmiidhagaa hojii barattootaa illee fakkaatu caalaatti immoo inni kunis hin bareeda egaa akka isaan immoo nan komanne akkam jirta nagaa dhamte nagaa hojiin kee baay'ee miidhagaa yeroo ammamii gidduutti hidhate bifa kanaan miidhagsitee hojjechuu kan itti eegalte. Guyyaa lama gidduutti jechuudha. Erga gara leenjii kanaa dhufteetii booddee kan itti argattee akkati yaaddee dhufteetti argattee bakka leenjii kana Hani Beauty Academy. Baay'ee namatti tola. Barumsa isaan kennan namatti tola. Tole jabaadhu. Egaa isa kana baay'ee jaallatteetta. Baay'een jaalladhe. Atis immoo as geessee akkamittiin hojjetatiin deemtare? Isin baay'ee kanan eegaara. Gaafachuu kaanaftee. Eegaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya jaallachaa akkasiin jirtan abdii guddaan qaba. Egaa amma immoo akkuma argitanii Hannaan qeensa koonaa miidhagsaati kan isheen jirtu. Ittaanuudhaan immoo gara meekaappii illee kan ilaallu ta'a nu faana tura. Babbareechee masi gadhiisa jedheen jira. As biramu xinnoo ishee bareedduudha ta'e ofii makeenu babbareeddee dhuftee nyaara keenya xinnoo ishee immoo si sirreessa gaa. Akka nama ogummaa wanti ni dhutti immoo wanta sirra ta'ee jira. Tole natti hin taasisi.
By the way, nama hojii isaa hojjechuu duwwaa barbaadu miti. Ogummaan meekaappii akkas qeensi kun kan barbaachisanii fakkeenyaaf ati miidiyaa irra hojjetamtire ofii keetiif baasii adda addaa baastee hidhattee miidhaguudhaaf qarshii amma boobeettama sana baastu ofuma keetiif maateriyaali isaa bitattee ofuma keet mana kee keessatti akkam takka hojjechuu dandeessu barattee kaatee babbareeddee immoo miidiyaa irratti argamtee iyyuu chaansii guddaadha. Baay'ee namooti baay'eemmaa namooti gurguddoomti miidiyaa irratti hojii gurguddaa hojjetanii kan nu biratti baratan jiru. Gaazexeessitoonni tokko iyyuu nu biratti kan baratan jiru. Maaliif baay'ee qaaliidha gatiin isaa baanii hojjetachuuf. Yeroo itti meekaappii deemtee sirreeffachuun inni ulfaata. Maalif isaas qaaliidha. Kanaaf bifa salphaatiin immoo haala kamiin akka manatti sirreeffadhu atis natti hin galle gadhiistadhe yaada. Nu bira mana barumsaa keenya dhuftee barachuu dandeessaa yaa kunoo. Baay'ee namatti tola. Dargaggoonni shamarreen maal hojjedhu maal baradhu ta'anii mana isaanii ta'anii kanneen jedhanii fi gamanumaan dhaamsa kee dhaamiif. Gamanumaan dhaamsa dhaamuu barbaadu ogummaan dirqama kana duwwaa ta'uu hin qabu. Kan iyyuu haa ta'u ogummaa namni qabu kufee hin kufu. Maaliif wanta tokko wanta nyaatamu amma yoo nyaatte booddeen irraanfatta. Ogummaa garuu amma yoo barte bara baraan kan kee ta'e hafa. Qabeenya bara bara wanta ta'eefi ala bara bara waan ta'eefi wanta kamirratti ogummaa kamiyyuu haa ta'u baradhaa ittiin hojjedhaa jedheen namoota mana ta'anii shamarranis dhiirotas ta'uu danda'a ergaasa kana dabarsuun barbaadan. Dabalataanis immoo namoota keenya baay'inaan namoota araba deemuu barbaadan akkas deemanii miidhaa adda addaa kan irra ga'uu fi tokko ogummaan qabanii beekanii waa'ee ogummaa lammata xinnoo ishee moodarni wanta ta'e kanas hin beekan. So karoora akkas deemuu qabdu taanaanii dura mee wantoota ogummaa ilaallatanii biyya keessatti cheeggoradhaa biyyoota Yurooppii Ameerikaas adda addaas kan deeman even boqonnaadhaaf dhufanii kan nu biratti baratan jiru. Amma iyyuu ijoollee mataa warra leenji'an keessaa kan argite keessaa boqonnaa ji'a sadiif Finfinnee dhuftee jechuun barumsa kan barachaa jirti. Amma kan Ameerikaatti argamtu immoo torban lamaaf dhuftee achumarra immoo guyyaa muraasaaf kan leenjitee deemtee jirti. So ogummaan kun namoota ala deeman biratti barbaadama wanta qabu wanta ta'eef jabaadhaa cimaa baradhaa jechuun barbaada. Risaa Business Show keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Hani Beauty Academy'tti argamuudhaan egaa shamarree cimtuu Hannaa Addaamuu waliin turtii nuti taasifne barumsa guddaa akka irraa barattanii fi akka jaallattan abdiin qaba. Egaa namoonni dhaabbilee keessan Risaa Business Show irratti beeksifachuu barbaadan immoo toora bilbilaa asii gadi jiruun nu quunnamuu dandeessu. Nagaan tura.